irratti hojii guddaa karoorfannee jirra jechuudha. Tokkoffaa hojii nuti karoorfanne ammaan duratti misoomni sululaa hojjechaa turtan bareedinaa fi turizimii aanaa keenyatti eegallee jirra jechuudha. Gaarri jabaa mul'atu kun humna keessaniif bu'aa keessan. Kunis gaarri hoomee gaara jabaa lammaffaa itti godhuudhaaf arraas baane waan ta'eef inni kunis adda godha kan jedhu kaasuu barbaada. Meeshaa waraanaa qabatanii dhuftan ol qabadhaame. Hayyummaatti waraanuu dhuftan kan. Fayyaada galatooma laafne meeshaan kuni meeshaa dirree waraanaa hiyyummaatti barbadeessan dhaqanii jechuudha. Meeshaan kun tirfiidha. Ilma namaa kan jiraachisu biyya kamisoomsu nu gaddeebisa fayyaada meeshaa kana waan ta'eef hedduu ulfaadhaa isin jecha. Hojii misooma sululaa gaara irratti lafa irratti itti hojjechaa turre waan ta'eef inni kun bu'aa keessa waan ta'eef baga gammaddan baga wajjin gammaddan jechuu barbaada. Maaliif haalli qabatamaan jiru wantoota baay'ee jijjiire ijaan arguu dandeenyee jira. Waggoota 27 dabre hojii misooma sululaa ni hojjenne itti amanneen hojjenne. Gaafa wayyaanee san dirqamumaan baanee hojjennaa dirqamaan wanni hojjette hojiirra hin ooltu yoo faayidaalee haa qabdu taate. Har'a immoo sirni kunis keenya waan ta'eef mootummaan keenya waan ta'eef hojii kunuunsa bosonaa hojii magariisummaa hojjechuu irratti mootummaan keenya jijjiirama hawaasa mootummaan imaammata ni baasa kan hojiitti uummata keenya. Kanarra dabree osoo chaalenjiin alaa keessaa nuqunnamaa turre lolarraas turre misooma keessaas turre. Kana bu'aan isa kanaa maali? Layni laggeen akkuma jaame laggeen gurguddaan laggeen xixiqqaan madduun silaa kan akka hongeen bofa waggaa dabre kana harargee irratti bu'een horiin ni dhabama namni ni dhabama ture. Sababa bosona kunuunsaa turreen hojii misooma sululaa daagaa irratti gaara irratti lafa irratti hojjechaa turreen bishaan lafa keessaa waan qabnuuf isa san madda xixiqqootti fayyadamaa kaan jimaasaa obaasaa qamadii misoomsaa kan ittiin turre hojii bu'aa misooma sululaa ta'uu hubattanii hawaasni keenya naannoo jirtanitti dalaguu qofa osoo hin taane kallattii gara fuulduraattis dalaguu qofa osoo hin taane hojii misooma sululaa kunuunsuun barbaachisa. Isa hojjenne kunuunsuu kan kunuunsine bosona akka qabatu godhuu lafa duwwaa maatii keenya hin dhaachifnu mootummaanis keenya sirninis keenya irraa ka fayyadamus nuyi jechuudha. Harargee wanni beekamtuun dhuguma dubbachuuf uummata muuxannoo godinaalee biraatiifis kennu kan dhagaa irratti biyyee naqee midhaan jalaa eeggatu jechuudha. Inni kun akkuma mootummaan keenya tarsiimoo baasee itti fayyadamaa tureen jiruuf jireenya keessan fooyyessuudhaaf halkanii guyyaa mootummaan keenyaas qophiidha. Imaammata mootummaan baase hojiirra kan oolchu uummata akkanaa qabaachuu keenyatti isiniin boonnaa baga gammaddan baga wajjin gammaddan jechuu barbaada. Kanaaf haalli qabatamaa harargee ba'aa gaarran qabaa gammoojjii qabaa bishaan irratti ciisuu isa kana ciisuudhaaf bishaan kunuunsuudhaaf akkaatuma isin dirqiin osoo hin ta'in itti amantanii baatanii bifa kana fakkaatu meeshaa keessan fudhattanii daaga biyyee hidhuudhaaf kan dhagaa hidhuudhaaf tiraaktaroota isinii kaayame irratti fedhii keessanii bobbaatanii hojjettaniif gara fuula duraattis bakka biqiltuu bara dabre dhaabne bishaaniin kunuunsuu achirratti waldaa ijaaruu waardiyaa gurmeessuu isa kana yoo kallattii qabsiisuu baafne karoonni keenya gara fuula duratti hojiirra hin oolu jechuudha. Maaliif dalaguu malee bu'aa qabaachuu qabaa jechuudha. Wanni amma dura dalagne biqiltuus kunuunsuu qabna waldaan irratti ijaaramuu qaba citaan achirra maru waldaa saniif bu'aa ta'ee ooluu qaba. Dalaguu qofa osoo hin taane kallattii gara fuula duraatti waldaa irra ijaarree gurmeessinee eegumsaan kunuunsaan yoo itti deemne biyyi keenya badhaadhina barbaadamusatti badhaadhina waloo sanitti gahuudhaaf rakkoon tokkollee wanni nu dhaabuus hin jiru jechuudha. Kaleessa nama biraa waa gaafanna har'a kan gaafatus nuyi kan gaafatamus nuyi kan dandeenyu deebisnee kan hin dandeenye yeroo itti qabannee deemnaa sirni kunis keessanii akkuma rakkoo biyya keenya irratti dhufe alaa keessaan dhaabbannee qolannee wayyaanee kaleessa alaa fi keessaan biyya tana waggaa 27 xuuxaa ture. Ani yoon mootummaa irra jiraadhe malee mootummaan kun hin jiraatu. Yoon ani aangoo irra kursii irra taa'e malee namni biraa deebi'ee aangoo irra taa'u biyyi tun malee hin jiraattu kan jiru biyya kana diigame lafaa ka'ee uummanni keenya lubbuu nuu kennaa jedhe lubbuu nuu kennitanii qabeenya nuu kennaa jedhe qabeenya nuu kennitanii sirni kun waan keessan ta'eef wayyaanee akkasitti dhaadachaa turte kan Ameerikaa lolli keenya wayyaanee qofaa wajjin geggeeffamaan turre Oromoo yoo misoomsuus misoomsuu beeka yoo lolees moo akka beeku waan agarsiifte
akkasumas magariisummaatiinis hojjetee muummee ministeeraa keenya sadarkaa addunyaatti ittiin badhaafame san isinis gahee keessaa qabdan waan taataniif baga gammaddan baga wajjin gamanna jechuudha. Kanaaf ammallee uummanni keenya keessaa fi alaan mootummaan kun keenya sabaaf sablammoota kamuu uummannee imaamota mootummaan keenya paartiin keenya fixe lafa qabsiifnee qamadii oomishne kunuunsa bosonaa kana yeroo hojii misooma sululaa kana hojjennee bishaan barbaannu baasne bishaan laga gurguddaa mootummaan keenya ni hidha. Kunuunsi kun bishaan madditi ni gurguddata madda guddateen ammoo badhaadhina walootti ga'uudhaaf qamadii ni oomishna akkuma ammoo oomishnee jiru san